Burqaa oduurraa oduu gabaabaa lamaan isiniif dhiyeessaa akkam jirtu daawwattoota keenya jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa kirkira lafaa Maayinamaar irraa oolan birmannaa mootummaa Itoophiyaa gaafatanii lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman biyya Maayinamaar keessatti maafiyootaan ugguramuun hojii maallaqa oonlaayiniin hatu yookiin iskaamingii irratti bobbaafamuu simaniiru. Lammiileen Itoophiyaa kun haala akkamii keessa jiru gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu keenyatti aanuun ammoo tibbana mootummaan Ameerikaa meeshaalee Itoophiyaan gara Ameerikaatti ergitu irratti taarifa parsantii 10 kaa'uusaa hordofee ministeerri maallaqaa Itoophiyaan caasaa taarifa haaraa Ameerikaan dhiyeessite ni fudhatti jechuudhaan beeksise. Kanas kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'an guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarraa gara bal'ina oduuttan darba. Lammiileen Itoophiyaa kirkira lafaa Maayinamaar irraa oolan birmannaa mootummaa Itoophiyaa gaafatan. Lammiileen Itoophiyaa kirkira lafaa tibbana Maayinamaarii fi Taayilaanditti mudatee lubbuu namootaa 3,000 ol galaafate irraa oolan mootummaan Itoophiyaa lubbuu keenya haa baraaru jechuudhaan iyyatanii lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman biyya Maayinamaar keessatti maafiyootaan ugguramuun hojii maallaqa oonlaayiniin hatu yookiin iskaamingii irratti bobbaafamuu isaaniis himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa garri caalu barsiisota yuunivarsiitii fi hojjettoota baankii kan ta'an birrii 200,000 hanga 300,000 kanfaluun hojii fooyya'aa barbaaduuf karaa dallaalaatiin gara biyya Maayinamaar imalanii lammiileen Itoophiyaa garri caalaan barsiisota yuunivarsiitii fi hojjettoota baankii ta'an birrii 200,000 hanga 300,000 kanfaluun hojii fooyya'aa barbaaduuf karaa dallaalaatiin gara biyya Maayinamaar imalan. Hojii hanna maallaqa oonlaayinii yookiin iskaamingii irratti bobbaafamuu fi miindaa malee maafiyootaan ugguramanii hojjetaa jiraachuu himanii shamarreen waggootaaf kaampii hojii gowwoomsaa gama oonlaayinii irraa dirqiin hojjetaa turtee fi amma bakka dahannaa tokko keessa jiraachuu himtu haalli ture yaaddoo duraanuu ture irratti sodaa guddaa nutti dabale jechuudhaan BBC'tti himteetti. Miindaa guddaadhaan Taayilaand keessatti miindeffamta jedhamuun biyyaa bahuu kan himtu shamarreen kun waggaa tokko oliif erga kaampaanicha keessatti kanfaltii tokko malee hojjetaa turtee booda amma baqattee namoota 200 ol ta'an waliin harka loltoota riphee lolaa jala akka jirtu himteetti. Shamarreen kun akka jettutti osuma nuti callifnee jirru lafti akka malee raafame sagaleen gamoowwan caccabanii fi namoota oliif gadi fiiganii dhaga'amaa ture. Sodaa guddaas nutti uumee ture. Kirkira lafaa kanaan manoonni caccabanii namoonni miidhaman illee jiru jetteetti. Haala kana keessatti shamarran dhukkubsatanii jiran kanneen ulfatanii fi miidhaa hamaaf saaxilaman isaan gidduutti akka argaman kan dubbatte shamarreen kun haala hammaataa keessa jirra adaraa asumaa nu baasa mootummaan Itoophiyaa akka lubbuu keenya nu baraaru gaafanna jechuudhaan cimsitee dubbatteetti. Lammiin Itoophiyaa kan biraa ammoo namoonni bakka kaampii sanatti isaan dararaa turan hordofanii asittillee akka gara hojichaa deebi'aniif dhiibbaa gochaa akka jiranii fi kana gidduutti kirkirri lafaa mudachuun gamoon biroo dhimma alaa biyyattii jijjiguu fi hojjettoonni du'uun dhimmi isaanii akka dagatamu taasisuus hubachiisaniiru. Itti dabaluudhaanis namni kun achitti nu deebisu taanaan qaamni dhufee achi nu baasu hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa 29 haga yoonaa achi buuteen isaanii hin beekamu. Namoonni kanneen harki isaanii dheeraadha waan fedhan gochuu danda'u. Kanaaf birmannaa mootummaa Itoophiyaa barbaanna jechuudhaan dubbate. Daawwattoota keenya oduutti aanutti darbaa kan daawwachaa jirtan burqaa oduu dhugaatii chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna. Oduu keenya kan itti aanuun Ameerikaan alergii Itoophiyaan gara Ameerikaatti ergitu irratti taarifa parsantii 10 kaa'uu isaa hordofee ministeerri maallaqaa Itoophiyaan caasaa taarifa haaraa Ameerikaan dhiyeessite ni fudhatti jedhe. Mootummaan Itoophiyaa murtee pirezidaantiin Ameerikaa caasaa taarifa haaraa irratti baasan akka fudhattu ministeerri maallaqaa ibseera. Caasaan taarifa haaraa kun hariiroo daldalaa biyyoota lamaanii cimsuu fi alergii Itoophiyaa guddisuuf tarkaanfii murteessaa ta'us dubbate. Itoophiyaan wiirtuuwwan oomisha gurguddoo kanneen akka Veetinaamii fi Baangilaadesh waliin akka dorgomtuuf carraa gaarii kan nuuf kennu ta'us ibsaniiru. Itoophiyaarraa qaranni parsantiin 10 kaa'amuunsaa beekame. Kunis alergitootaaf kaka'umsa guddaa ta'a jechuudhaan ministeerri kun beeksisaniiru. Kun ammoo oomishaalee Itoophiyaa gabaa Ameerikaa keessatti gatii dorgomaa taasisuudhaan fedhii fi investimentii ni dabala jedhamee eegamaa jedha barruun kaapitaal. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.